filannoo marsa torbaffaatti wal qabatee galmoota guguddaan qabanneetiin hojjechaa jirru filannoon kun filannoo nagayaa filannoo dimokiraatawaa filannoo haqa qabeessa akka inni ta'u taasisuudha. Akka godina Booranaattis qophii irraa kaasee uummati keenya namni umriin isaa filannoof ga'e karaa dimokiraatawaa ta'een bahee filannoo keessatti akka inni hirmaatu boordii filannoo illee waliin qindoominaan hojjechaa jirra. Paartiilee morkattoota afuritti jira godina Booranaa. Paartiilee morkattoota kana waliinis mana marii hundeessinee marii adda addaa waliin geggeessaa jirra. Adeemsa gammaatti jiru keessatti rakkoon jiru maali? Furmaatii ta'uu qabu maali? Kallattiin nuti deemuu qabnu maali waan jedhu karaa qindoomin qabuun waliin deemaa jirra. Galmeen filattootas akka godina Booranaatti haal gaarii ta'een karoora qabannee olitti galmeessinee itti fufaa jirra. Gam nagaatiinis ummati abbaa nagaa ta'ee nagaa isaa akka eeguu qabu uummata keenyas garuundaan sochoofnee qaamolee nageenya waliin qindoominaan akka hojjetamu bal'inaan hojjechaa jirra jechuudha. Qophii filannoo irratti filannoon keenya dimokiraatawaa haqa qabeessa hirmaachisaa akka ta'uuf hojjechaa jirra jechuudha. Kana nageenya buufata filannoodhaa nageenya aanaadhaa keenya amansiisaadha. Kanaaf morkattoota jiranis jajjabeessuudhaan dimokiraasii eksersaayis gochuun nurra jiraata jennee yaadaa jirra. Kanaaf filannoon keenya haqa qabeessa miira dorgomaa ta'e akka qabaatu abbaaf fedhee paartii fedhe akkaataa itti filachuu danda'an wanni goone jirra jechuudha. Kanaaf sosochiin jiru baay'ee gaariidha. Uummannis miiliina tokko tuqaa yeroo ammaatti galmaa'ee jira. Paartii isaaf ta'u filachuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Filannoo biyyoolessaa geggeessinu wajjin wal qabate naannoo buufata filannoodha. Anamma kana kiyyatti buufata filannoo 77 kan hin qabu. Buufata filannoo 77 sanarrattis buufata 29 dabalataa banee almost galmeen ummata parsantaa 100 takka xumureen jira jechuudha. Filannoo kana milkeessuuf ummata hiriirsine nageenya isaanii eegne uummanni ganamaan baatee akka filatu hojii bal'aa hojjechaa jirra ni milkeessinas. Gama keenyaan paartiilee morkattootaati fi paartiileen biyya bulchunus marii karaa nagaatiin mari'achaa uummanni karaa nagaatiin filannoo isaa filatee akka galu gahee nurraa eegamu gama hundaan akka bahanu nutis taasisa. Isaanis gahee isaanirraa akka bahatan gochuudha. Filannoon bara kana filannoo dimokiraataa, filannoo haqa qabeessa, filannoo hirmaannaan nama hundaa keessatti mirkanaa'u bu'uura dimokiraasiitiifis utubaa jabaa irratti kan dhaabuudha jenneet ilaalla jechuudha. Haaluma kanaan gam tokkoon uummanni bal'aan mootummaa isaa sagalee isaatiin sirna isaa ijaarrachuu akka danda'u, mootummaa isaa filachuu akka danda'u, paartii abbaa barbaade filachuu akka danda'uu fi galmee filattootaa sadarkaa hundatti akka inni milkaa'u gochuudhaaf naannoon filannoo hunduu, buufataaleen filannoo hunduu haalli mija'anii adeemsa filannoof akka uumamu gochuu keessatti hojiiwwan hojjechaa jirrutu jira jechuudha. Filannoon naannoo keenya keessatti geggeeffamu kallattiidhuma qajeelfamaaf hojimaataa boordii filannoo biyyoolessaa karaa eeggateen akka inni galmaa'u bal'inaan akka inni bahee galmaa'uu fi kana keessatti gahee isaa akka inni bahu gama biraan paartileen morkattootaas ta'e paartileen kana keessatti dorgoman hundinuu karaa nagaa karaa dimokiraatawaa kana keessatti akka isaan dorgomanii fi nageenya buufata filannoo amansiisaa gochuun filannoon dimokiraatawaas akka geggeeffamuu fi qajeelfamniif hojimaannis karaa guutuu ta'e godina keenya keessatti akka inni geggeeffamu gochuun gama biraan uummannis dhimma kana keessatti dammaqinaan akka inni hirmaatu hubachiisu hojiiwwan bal'aan hojjetameeti jira. Hirmaannaa dammaqina qabuun kanneen umuriin isaanii kana keessatti seeraan eeyyamamuu fi yeroo ammaa galmaa'anii adeemsa filannoo itti aanuuf qophii waliigalaa akka godina keenyaatti godhanii kan jiran ta'uu isaati.